kadhanna wajjin kadhanna nuti keenya maqaa abbaatti namaatti mootu Waaqayyo tokko yaa Waaqayyo abbaa keenya gooftaa keenya fayyisaa keenya Waaqayyo Waaqa guddaa Waaqa jaalatamaa kee ayyaanni kee nu baay'atee yakkaa keenya balleessaa keenya darbaa kee hundumaa nu dhiiftee galgala kana biratti walitti qabamnee maqaa kee waamnee siin yaa Waaqayyo walitti dhufeenya keenya walgahii keenya akka jalqabnu nagaa fayyaatti weeddiru kana waan nu geesse balannee ulfinni siif haa ta'u yaa Waaqayyo ati nu eennaan ati ittisinaan balaa baay'ee fi adagaa baay'ee keessa nu bastee nu eeddee nu gargaartee asiin nu geessisee jennaan addana jirraa yaa Waaqayyo kanaa guddaa si galateeffanna yaa Waaqayyo biyyi keenya garuu rakkina guddaa keessa jirti sabni baay'een miidhama keessa jira nama baay'eetu lubbuun badaa jira yaa Waaqayyo isa kanas fuula keetti dhiyeessinaa warra abbaa fi haadha dhaban ijoollee isaanii warra dhaban haadha manaa fi abbaa manaa warra dhaban warra firoota isaanii dhaban yaa Waaqayyo balaa adda addaatiin warra lafa irraa kanaa godaanan gar malee firdii qajeelaa dhabanii yaa Waaqayyo warra gar malee miidhaman ati beektaa hin yaadattaa isaaniin akka wajjin taatu warra gaddarra jiran akka jajjabeessitu humna akka taatuufi yaa Waaqayyo gadda isaanii akka isaanii wajjin gadditu jajjabina akka laattuufi nagaa fayyaa akka laattuufi abdii akka laattuufi jireenya isaanii afur isaanii akka isaan haaressitu akka dhaabatan yaa Waaqayyo walii wajjin tokkummaa isaanii jireenya isaanii jabeeffatanii amma sitti fufanii deddeebi'uu akka danda'an walii isaanii wajjin yaa Waaqayyo dhaabachuu akka danda'an isaan gargaara nuufis tokkummaa nuu kenni yaa Waaqayyo wajjin wal dhaabachuu nuu kenni wal baddee fi yaa Waaqayyo wal kumachuu wal hammeessuu nu gidduutti balleessii yaa Waaqayyo jaalalaa fi tokkummaa wal deeggaruu walii wajjin dhaabachuu akkuma carraa gaarii nu laattee akka kana walitti dhufnee yaa Waaqayyo warra miidhaman gargaaruudhaaf walii keenyaa wajjinis immoo yaa Waaqayyo tokkummaa keenya walii wajjin hirmaachuudhaaf wal jajjabeessuudhaaf darra keenya walii wajjin hirmaachuudhaaf yeroo kana akkuma nu laatte yaa Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa gabii laattee rakkinni kun irra darbee isaanis wajjin fedhe akkasuma yaa Waaqayyo si wajjin dhaabatanii tokkummaa isaanii jala isaanii hirmaachuu kan danda'an isaan gargaara yaa Waaqayyo yakkaa keenya balleessaa biyyi kun balleessaa jiru sabni keenya sabni Oromoo miidhamanni keessaa darbaa jiru hundumaa keessaa akka sabaabtuuf akka si jabeessituuf akka gooftaa keenya nagaadhaaf bilisummaa akka laattuuf si kadhannaa galgala kana galgala eebbaa galgala jaalalaa galgala walii wajjin hirmaarii qabaannu taasisi akka nyaannuuf akka dhugnu immoo isa qophaa'e harka irra kaa'ee eebbisee qulqulleessi nuuf sifaaf jabinaaf siimmoo galataaf naaf akka ta'uuf nu kenni yaa Waaqayyo yeroo kana iddoo kana hundumaa iddoo akka iddoo gammachuu iddoo nagaa akka inni ta'uuf nu eebbisi maqaa isaa tokkicha malee ittiin jallattee gooftaa Yesuus Kiristoos jette aamen. Nama folcha yaa Rabbi afaan keenya kana tokko nu godhi yaa Rabbi tokkummaa nuu kenni yaa Rabbi waliigaltee nuu kenni yaa Rabbi diina keenya bitaa godhi yaa Rabbi bishaanitti naqi yaa Rabbi Oromoo abbaa biyyaa godhi yaa Rabbi Oromoo abbaa nagaa godhi abbaa haqaa godhi yaa Rabbi waan namaan jollomamne malee yaa Rabbi ati nuu tumsi yaa Rabbi tumsi keenya ati nuu tumsi yaa Rabbi nama tokkummaa qabutu waan mara argataa tokko nuu godhi yaa Rabbi ati ummata keenya ka afaan isaa haqa qaamameetiin haqi isaa jollomamteetiin ajjeefamee qe'ee isaa irratti reeffi isaa gobamutti jiru kana yaa Rabbi ati mirga keenya godhi yaa Rabbi ati isaaniif araarami yaa Rabbi du'a dubartii isin gahee nuun jedhi yaa Rabbi du'a maanguddoo isin gahee nuun jedhi yaa Rabbi du'a ijoollee isin gahee nuun jedhi yaa Rabbi nu haqa keenya malee haqa namaan zollomne abbaa biyyaa nu godhi abbaa mirgaa nu godhi yaa Rabbi ummata keenya ka qe'eerraa buqqa'e qe'eetti nu deebisi yaa Rabbi ummata keenya qe'ee isaatti deebisi
يا رب نمومتك نسام يا رب أتنا فارسال نراقبي يا رب حق سالين نراقبي يا رب جسال هم سالين نراقبي يا رب هم كيتي يا رب كيا أتمنى ولي مكمل يا رب ولي لم أبتك لنتفيده يا رب ولي لم أبتك لنتفيده يا رب ولي ولي قدي يا رب ولي ولي تقوى رفان تقوى قدي يا رب ولي تقوى وامر أرضون قدي يا رب أتل إسنجه نوجد أمتك إننا إسنجه نوجد يا رب ولي فما كينك الأتلوف أرضي يا رب سامة كينك الأتلوف أرضي يا رب علمنا ما أكبرت والدماء يا رب علمنا ما جراد ورتيت نجرا ورانا ما كسباسني دبني يا رب علمنا ما مخابتنا مملي لبو أتين إمكم تسمعني لم يجسوا يا رب أتنوف تمسي يا رب أتنوف برمته كنا ما برمته سكي يا ربي أرومون هكذا أبي هكذا رجلنا بيجي في أبي لجي في أبي إيه في أبي يا رب بركة نقول يا رب بركة نقول يا رب نما بوبا هكذا الفتح نقول يا رب أمتك إنك بكاي خلنا نجار يا رب أمتك إنك بكاي خلنا نجار يا رب خلنا أرارا يا رب جماعتي هذا فبان على الجفتسان أتينو أتوبي أتينو إتش أتينو تبيس أتبرر المقابل يا رب ورمو أمونا مماتي سنجرداي جردو نقولي نم إفتيق نقول نم جهاد ساتو كوريتو كوردي نقولي يا رب نم جهاد ساتو كويوتو بمرتي أنا كينا نتكو نقولي بحق سبحان ربي عما يزكي وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين akan jirtu ay bibanu taw kurcha aye bari naga elentu naga tiksawre gadi naga ayo guddo naga abo guddo naga biya bari naga elentu naga joli naga alkaga naga wakayo naga no fago bari naga naga Tarami galgalato, galgalli kun galgala nagato, galgalli kun galgala janalato, jireenyi kun jireenya nagato, jireenya gaarii fi du'aato. Waaqni nagaa fayyaa keessa oolchee nu abushu. Yaa saba keenya rakkate saba keenya beelaa Waaqayyo ati beelaa baasi. Handhu'e yaa Waaqayyo ati qabbana ga'a. Handiigame ati ijaari. Qe'ee salphate. Gulantaan diigame ati deebisiidhaaf. Barcuma jige ati deebisiidhaaf. Lubbuu garmalee badee Waaqayyo ati kumaa deebisi. Yaa Waaqayyo humni qabnu siidha humna nuu ta'i. Rakkanni sitti iyyee iyya keenya dhaga'i. Waaqayyo gumaa sirraan gaafannu gumaa saba keenyaa lafa hin buusin. Gumaa daa'ima keenyaa lafa hin buusin. Gumaa abbaa keenyaa lafa hin buusin. Gumaa haadha keenyaa gumaa qe'ee keenyaa lafa hin buusin. Qe'ee diigame qe'ee dhabetti dirmadhu Waaqayyo. Waaqayyo akkasi sitti iyyuuf sitti namnine sitti yaade sitti gaddu sitti moo'uuf sitti dhufne Waaqayyo. Ilmaan keenya lafa hin buusin iyyata keenya lafa hin buusin. Ilmaan keenya abbaa keenya haadha keenya qe'ee keenya diigame. Waaqayyo ati deebisi ijaari. Yaa Waaqaan du'ee qabbana kaa'i. Hanjiruuf dhagaa deebisi Waaqayyo. Qe'ee abbaa keenyaa barcuma abbaa keenyaa jigee ati deebisi kaasi. Lubbuu garmalee badeefati Waaqayyo ati wabii ta'i. Waaqayyo sii kadhannaa nuu kadhatani. Saba keenya bade saba keenya godaane deebisi ijaari deebisi galchi Waaqayyo. Saba tookee dhabuu qe'ee dhabe saba tookee faaqaduu beekaa dhabe saba otoo badhaadhina qabuu badhaadhina dhabe. Waaqayyo kana deemee buqee kana deemee kanaan nutti gale Waaqayyo kana kan nurraa deebisi Waaqa. Hanuunaan nutti dhufe Waaqayyo ati hunda keetiin dirree keetiin irraa kaasi. Ati badatiin ati hunniisiin sitti iyyinee Waaqa. Hannama duraa dhabne murtii nama duraa dhabne sirraa argachuu qabnaayyuu sitti iyyina Waaqayyo murtii kee nuu kenni. Daa'ima keenya murtii malee dhumti qeerroo garmalee badde qarree garmalee badde aayyoo garmalee badde Waaqayyo. Siin gaafanne humna dhabne murtee dhala namarra dhabne siin gaafanne Waaqayyo murtee kee ati kenni yaa hayyee tokkicha Waaqa gurraacha Waaqa Oromoo Waaqa tokkuu sibiilaa Waaqa shanan gadaa Waaqa sagantaman garbaa Waaqa salphan boornaa Waaqa sinqee hayyoo Waaqni nagaadhaa walitti nu fide Waaqayyo hooqubaan si haa ta'u
Bokuman siya daw kapag ninagato, kanang ninagato, bini nagato, nagti nagato. Akaw nila nawa kayo ajar, hangre na panagan, hangre na naganagan, handule naganagan, akaw nila nawa kayo ajar. Payang naganufakin, payang nagawara nagayulunwa kayo, payang nagagata. Bahasa Galatola, Ufada, Hadat Abso, Bakalamni Guarantee, one of the years of the Golden Brother. By years, I just want to give a little excerpt of what we're doing. I know we have this among us, and I was comfortably talking with the father when I'm pretty sure you might want to know what is going on. Just to begin, was welcome. We just want to welcome all of you for being here. Thank you for taking part in this program. We have exit door right at the main entrance, and we have emergency exit here. We have a bathroom at the back. If you need anything, please just let us know. We are going to have a special program for you guys tonight. We're hoping that you will enjoy the program as we continue to discuss about the events unfolding back home and the calls that brought us all here this afternoon. At this time, I'm going to call Adelume forward. Adelume fuulduratti afeeraa yeroo kana sagantaa itti aanu akka beeksisanii fi sagantaa kana yooniin itti beeksisee walii gadi mooqa Adelumeen baay'ee gaarii Adelume. Oromoo jirtu sagaleen keessanii jirtu bakka jiraattanii dabalaa galatoomii hundumtuu bakka kanatti uummata keenya rakkataa jiruuf beela'aa jiru. Dhukkubaan weerramee lolaan waraanni adda addaa irratti geggeeffamee naannaan beela'ee hin beekne beela'aa jiruuf gumaacha gochuudhaaf guyyaa tokkollee haa ta'u agabuu oolchuudhaaf lubbuu hambisuudhaaf baraaruudhaaf waan asitti walitti qabamtaniif bakka namoota qophii kan heddumminaan walitti dhufnee qopheessinaniin anis irra deebi'ee galatoomaa ulfaadhaan jedhaan keessi keenya baay'ee gammadee jira. Sagantaan kunis caalaa kayaanni walitti adeemee uummata keenya baay'ee beelaaf gidiraa hamaa keessa jiru akka baay'inaan qaqqabnu abdiif hawwii guddaan qaba. Ammas irra deebi'ee ulfaadhaan isiniin jedha. Ani baay'ee hin haasa'u garuu qophiin kun erga jalqabee ji'a lamaa gadi. Kanarratti garuu nama hedduutu qooda fudhatee guyyaa tokko fuulaa fuula wal arginee wal gahii hin teenye. Garuu immoo bilbila irratti karaa zuumiidhaan yoo xiqqaate guyyaa guyyaatti baay'een keenya qoree adda addaa keessa wanta jirruuf sa'aatii 3 guyyaa nuti walgahii tokkorra waliin tutturre ture. Isaan kana booddee isaanii eenyufa akka ta'an hin bartu ta'a. Garuu haala kanaan sagantaan kun qophaa'e jechuun kooti. Fagoo teenyee biyya adda addaa keessa teenyee magaalaa adda addaa keessa jiraannee hojii guddaa hojjechuu dandeenya jedhee kan sana jedhamuu barbaade. Warri fagoodhaan dhaggeeffataa jirtanis warri fagoodhaan hordofaa jirtanis harki keessan dheeraadhaan hiixattanii sagantaa har'aa irratti qooda fudhachuu uummata keessan baraaruu akka dandeessan asuma isiniif dhaamuu barbaada. Giddu gidduutti carraa karaa isinitti qooda fudhatan hin hanqissin. Kana taasisee akkuma dabalaan tuqe sagantaan kun wabii maccaa fi wabiin maccaa baay'ee beekamaadha. Uummata keenya Wallagga duwwaatu hin ta'in yookaan macca keessa duwwaatu hin ta'in bakka adda addaatti rakkinni yeroo ta'u haga humna isaanii yeroo hundumaa waan danda'an gochuudhaan kaabaa kibbaa bahaa dhihaa hawaasa biyya keessaa yeroo adda addaatti rakkinni mudate qaqqabaa ture. Amma sanumatti jiru hojii kana wal hojjetan keessaa tokko wabii maccaadha jechaadha. Kan lammaffaadhaa gumii maanguddootaa waggaa lamallee hin ta'in jiru erga dhaabbatanii
Garuu yeroo gabaabduu kana keessatti isaantu dubbataa garuu sirma hubachiisuudhaaf yeroo gabaabaa keessatti waa hedduu hojjetan sagalee uummata dhibamee sagalee uummata ukkaamamee ta'uudhaa fi isaanis kana keessatti gahee guddaa qabu. Gumiin maanguddootaa kun abshaalummaan isaanii dargaggoota ofitti dabalanii akka isaan hojii hojjetan hedduu taasisanii isaan keessatti isaanis gahee guddaa qabu. Warra volunteerii booddeen itti deebi'aa garuu gumii maanguddoota Wallaggaadhaaf wabii mancaa al tokko akka harka ho'aadhaan naa galateeffatanii barbaadu. Tole kanumaaniin akka isaan simannaa addaa isiniif godhaniidhaaf Dr. Isaayyaasii fi obbo Almaasuu gara waltajjiitti hafeeraa isaanis yeroo gabaabaa fudhatanii waan isiniin jedhan jedhu ani kanaaf booddeen itti deebi'e. Tanjirtu nagaa waaqayyo gooftaa machaasni yoo ta'u guyyaan kun guyyaa addaati. Addanaa dhaabbadhee fuuldura keessatti isin galateeffachuudhaaf waaqayyo carraa kana naa kennuu isaatiif waaqayyo na galateeffadha. Attam jirtu isiniin jedhaa warra kaaniin immoo akkam jirtu jedhaa wanta hundumti keenya waaqayyo kanaan nu gahe. Kuni guyyaa seenaati. Waan nama tokko jedhe beektu abbaasaa seenaaniif waaqayyo gochaa keessan yaadataa hafu jedhe abbaasaa beektu. Dubbiin kan waan gaarii waan jedhaniifi Haayile Sillaasee turan. 1936 Geneva League of Nations irratti ታሪክን የወሰነ የሚቀቡ ታሪክና እግዚአብሔር ፍርዳቸው ሲያስታውሱ ይኖራሉ። ዋንጉዳታኝ ከተካሉ ከና ጉያ ከና ባየ ጉያ ጋር ዋቀ በበተና ነው ወረወ ቢመጫ ኖይማ ጉይማ ጉዶ ተወለጋ ሚኒሶታ ተማሪ ጉይማ ጉዶ ተወለጋ ዱዋይ ማዲ ወለቁም ማከበሪ ነው ዱኒን ደረወጋና ተወጋቶ ኮጂ አቶኩ ለተፈከረ ድሮ የሮራ ኮንዳንዶ ከኛት ታይ የሮኦ ላለገጨ ሄደም ከኛ ጌሳ ቱሬ የሮስን ብሪ ሀልከኒ ዋቀራ በላንመት ቡሳ ቱርቲ የሮሰና ማስራ ወቅማ jaarso Ibrahim Maasra maatu ta'aa jedhanii walitti dhufneetu akkuma sagalee taanee walii birmanna saba keenyaa birmanna jennuuf walitti dhufne. Eegasii waan tokko tokko jenneerra. Warri mammiidhachaa turanii egaa waa hojjechuutti ka'anii. Keessatti immoo wabii machaa warra wabii machaatiin maqaa gaarii qabdu. Macaafi keenya gurguran isa kan jedha konkoo durbuun isaan jedhanii waaqayyo gooftaa machaadha. Kanaaf waaqa keessan kan baga kanaan isin gahe. Baga hunduma keenya hundumti keenya machaa warra macha keessaa tuulamee jiru ta'a. Addana jiru waaqayyo gooftaa baga kanaan nu gahe. Biyya kan gara Minisootaa tokkommoo gara Raammaanii. Eessa jirra eessaa dhumnee lafa jiru beektu Oromiyaa xinnoo jedhamti iddoo kan argachuudhaaf gammadan Oromiyaa xinnoo tokko biyya keenyatti yoo taate tokkommoo maalni Oromoo Street kan jedhu yoo danaa qabna immoo jiran biyya Oromiyaa keessa yoo qabna kan kanaaf baay'inatu kana nuyi akka gumii maanguddotaatti sagalee mataanee wabii machaa wajjin dhaabbanne saba keenya sagalee taane habirmatu jenna malee piraaktikali wanti goone hin jiru. Kanaaf waaqayyo sinaa gargaa sinaa eebbisu gochaa keessaniif jedha. Warri dargaggooti isaanii wajjin jiran miidiyaan Oromoo adda addaa
deebiin immoo warri tokko organizeeshaniin waldaa hakiimota Oromiyaa warri jedhaman baay'een kan adde obsee lugoo warri birmataa jirtan jirtu gadi qabatanii waaqayyoon galanna gahu kun inni dhaanuma ta'u. Saddeettamii biyya kana kanan gara Minisootaa dhufe kaanzasiin dhufee utuu haasaa sanitti dheeressini International Institute of Minnesota adde Jeeri mootii intermishippina arganii Oromo maanni refugee settlementii keessatti ji'a jaarraa hojjette. Nama tokko taphina jira addana maqaadhaan nama bobbota farii duwwaa namoota 10 duwwaan beeka addanaa yoo baay'eetti nama gara 20 yoo taane Oromoo yeroo sanadana jiran. Har'a garuu abdiin keenya isa yeroo sanaa caala harka 10 akka taanu addanatti harka Minisootaa keessatti immoo harka 1,000 caaltu isa yeroo sanaatti gara 40,000 jedhama. Yoo inni gara biyya tokko dura daara salaamaa taasisaan dhufnee waboodha mootummaa Itoophiyaa gidduu taasaa nagaa dubbatame ofii kooti kophaa kooti waan hawwaa ture. Akka dheeresseera dhumni natti beekamaatti garuu kan isinitti munareera nagaan hin bu'aa warri Najjoo warri Horroo Guduruu warri Gidaamii warri Boojii Mandii ni deebi'ee warri naannoo Naqamtee addana jirru kun kennaa Waaqayyoon nu kenne ogummaa Waaqayyoon nu kenne kana fuunee iddoo keenyatti deebinee jima ja'aan fillee saba keenya gargaarsa laata kan jemmaa laata na dhufee ture. Anyway itti yaada kana ammas Waaqayyo saba keenya nagaa kenna. Itaansa wanta ani jechuu barbaadu dhumarratti flaayerii tokko jira harmeen isin waamtii jechuun harmeen beekamtuudhaaf hin waamti. Amma akkamitti fudhadhanitti fakkaata waamichi harmeen suni 911dha. 911 jechuun emergency guddaa jira. Akka deebi akkanaa birmatan jette waan hin ta'aa jiru beeku waan hin nyaatu dhabe ijoollee koo guddisuu dadhabe maaltu ta'aa jira Waaqayyo itti barbaachisu. Addana waan tokko dura wabii machaa tokko dargaggoota keenya RRT warra jedhaman immoo utuu isaanii yaadin utuu isaanii waamin maqaa isaanii dhaga'e Rapid Response Team jedhama. Isaan kana beekan ariitiidhaan deebii warra kennan waamicha sanaaf 911 sanaaf ariitiin waamicha akka kennan deebii akka kennantu of moggaasan hojii Waaqayyooti. Kanaaf isaa torbataa jira waan baay'ee jechuu dandeenya garuu saba keenyaaf dhaabbannu dhugaa lafa jiraannu haala naannoo galan gaggallu dhugaa fajiraan qajeelummaa nagaa Waaqayyo waa eebbisu dhiifama namarraan dheeresse. Galatooma Boormaasuu isinii wajjin wabii machaa uumaan guddootaa wajjin hojjechuudhaaf baay'ee gammannaa achiis immoo isaanin roobchannee dandadarbuun keessanii baay'ee si galateeffanna. Attam jirtu nagumaa ani Flooridaadhaan dhufee Flooridaan lafa dhufeetii tempereecheriin isaa 75 addanaa xinnoo akka diilallaa'u taatee garuu manni kun keessi ho'ee jira. Hundumti keessan addana dhufuun keessan waan tokkoof waamichatu jira.
anis waamicha sana dhageettan kan hin dhufee isin waamti harmeen jenneeti kan sagantaa kana qopheessine waa'ee wabii maccaa miti kan hin haasa'uu barbaadu amma xinnoon mashee waa'ee harmeen haasa'uu barbaadu. Harmeen kun Oromiyaadha. Filaayirii keenya irratti argitaniitu yoo taatanii dubartiin isheen harka ishee ol qabdee jirtu sun footooshaappii miti. Isa dhugumaan namichi inni kara deemaa jedhamu dhageessaniitu ta'a kan sanni kaaseedha. Dubartiin sun ijoollee ishee sadiitu jalaa kuusaadha. Isaanii awwaalteeti ala mana ishee bakkee teesseeti boo'aa turteen yeroo san kan hin fotoo isheen rakkina biyya keenya keessa jirutti dhaabbatte amma mallattoon rakkina biyya keenya keessa jiru namni dhumaa jira, du'aa jira, beelaanis, dhukkubaanis bu'aa jira. Kana bira gahuudhaaf jennee gaafanne sagantaa kana qopheessine. Isinis waamicha harmee kan dhaggeeffattanii yeroo isinitti iyya harmee kan yeroo isinitti dabarsine dhageessitanii addana dhufuu keessaniif galanni keenya baay'ee guddaadha. Baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Ammas immoo egaa dhuftaniittu isa boorsaatti fidanii dhuftanii akka fuutanii hin galleef immoo isin kadhanna. Karaa adda addaa jira karaan itti gumaacha keessa gootanii kana duras immoo kan gumaacha guddaa gootanii kan addatti argamtan jijjiirtuu hunduma keessan isinis baay'ee isin galateeffanna. Sagantaa kana irratti qopheessuudhaaf kan dhamaan nama baay'ee humna isaanii, yeroo isaanii akkuma duniyaan sila jettee sa'aatii sadii fa'aa miitingii keessa taa'uudhaan kan hojjetan baay'eetu jiru. Isaaniinis galata argachuun barbaada. Baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Kanaaf egaa sagantaan keenya itti fufaa amma dabarsiitan duniyatti kennaan galatoomaa. Baay'ee fayyaa ta'a Dooktar Walmaasuni hedduu galatoomaa isintuu humna nuuf ta'e baay'ee keenyaa fi kan nu jajjabeessee akka nuti caalaa sochoonu warri nu gootan isin waan ta'eef booda tarii yoo tolinaa jedhan baay'ee isaanii fuula isaaniitu argitanii natti tolaan nayyaala yoo tolidhaniif. Kanatti aansinee akka sagantaa keenyaatti maaliif sagantaan guyyaa har'aa irbaata booda immoo sagantaa konsartii jira kan hundumtuu irratti abbaan fedha qabu irratti qooda fudhatu. Kana irratti wanta isin yaadachiisuu barbaadu biyya keenya keessa rakkoo baay'eetu jira. Yeroo itti gammada, yeroo itti baay'ee nuti tolee haasofnu ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu haa ta'u guyyaa har'aa warri mana kana keessa jirtan gahee keessan bahaa jirtu, uummata keessan bahaa jirtu wanta ta'e isa yeroo hundumaatti boquu keenya gadi cabsuu galuu qabu akka nuti hin gammanne akka fuulli keenya hin ifne barbaadu sana haga ta'e tokko hin dinne jechaadha. Jabina keenya galgala kana mul'isuun nurra jira. Karaa hundumaadhaan jabinni keenya horiidhaan argamuutu irra jira. Jabinni keenya fuulli keenya ifee mul'atuutu irra jira. Jabinni keenya tokkummaa keenya nuti asitti agarsiisnu miti diinni keenya illee jabina keenya sana ilaala. Kanaaf akkasii baay'ee gadditan si barbaadu akkama Dooktar Isaayyaas jedhe haadha Oromoo baay'ee garaa nama raasantu jiru addana keessa. Gadda keessan gargaarsa keessaniin akkasii mul'istanii barbaada. Humna keessan waan danda'e hundumaa kanatti aansinee haasaa turteessin baay'ee isin teessisne namooti warri irbaataa fi Xarabeezaa irra deemanii isin kaasan jiru. Kana amma irbaata waliin nyaannaa sana gidduutti wanti jisitta agarsiisu tokko tokko hin jiraata ta'a. Amma warri keessumsiisan irbaata nyaachuutti hin geggeessu caalaa ulfaadha. Isi waamti harbeen yaa ilmaan koora dhaqqaba isiniin jetti harmeen isi waamti harmeen isi waamti harmeen yaa ilmaan koora dhaqqaba isiniin jetti harmeen
باكيس جدا يا المادر مودا أبين باكيس جدا إسوام في أوروبيا وإن سهر مهدتن إسوام بيا كيسان ولا نافس ديكن إسوام تهمين إسوام تهمين يا إمان كونا دكابا سيدين جتي همين إسوام تهمين إسوام تهمين يا إمان كونا دكابا سيدين جتي همين دكتور الرومو يا أمباكة التيسن يا دكتور الرومو يا أمباكة التيسن سوى ما جبتي أيوم أكمل الثاني تيسن Isiwa manambia kesa Dakta babi sidekan Isiwa tiharmen Isiwa tiharmen Ilman kora dakaba Sidi jati ayo Isiwa tiharmen Isiwa tiharmen يا الماكون دكابا سيدي جتي يا المادر مودا يا باكيس جدا يا إيمان الهدى أبي يا باكيس جدا في وقتي أوروبيا فقلت جتي أيوم إسوا من بيا كيسا برسي سابي سيديكا Isiwam di harben Ya ilman kora dakaba Isidin jati harben Isiwam di harben Isiwam di harben Ya ilman kora dakaba Isidin jati harben الرمودا كبيا باكيس جدا يا المال
Oromoodha Biyyaan baate isa jettan isin waamtii Oromiyaa waamiinsa harmee bittan isin waaman biyya keessaan wallaanaaf isin eegan isin waamti harmeen isin waamti harmeen Yasman kona dakaba isin jatti harmeen waamti harmeen isin waamti harmeen Yasman kona dakaba isin jatti harmeen Oromo Biyyaan baate teessan yaa doktora Oromo Biyyaan baate teessan si waamaa jirti ayyoo akkamiin ustanii teessan isi waaman biyya keessa dadhabaaf isin eegan isi waamti harmeen isi waamti harmeen ilmaan koora dhaqaaba isinii jatti ayyoo isi waamti harmeen isi waamti harmeen Yalman kona dakaba isin jatti harmeen Biyyaan baate isa jettan yaa ilmaan Oromoodha biyya baate isa jettan isin waamtii Oromiyaa baagootaa jatti ayyoo isin waaman biyya keessaa barsiisaaf isin eegan Argaboonni kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu naga jirtu isiniin jecha har'a galma guddaa tokko keessatti argamna magaalaa Seenpool jirra. Yeroo ammaa kana sagantaa gargaarsa lammiiwwan beelaan sababa weerara busaatiin dhukkubsataa jiran dhumataa jiran Oromiyaa lixaatti rakkoo hamaa uummata Oromoo irratti geggeeffamaa jiru yookiin deemaa jiru irratti hawaasni biyya alaatti argamu magaalaa Minisootaatti argamuudhaan lammiiwwan kanneen gargaaruudhaaf sagantaa irbaataatiif koonsartii qopheessaniitiin asitti argamu. Hawaasni asitti argaa jirtan bal'aan kun hawaasa lammiin gargaaruudhaaf
walgahee jiru. Nutis sagantaa kana isin biraan gahaa jirra. Asitti argamnee jechuudha. Hanga ammaatti sagantaawwan simannaa baga nagaan dhuftaniin irraa jalqabe sagantaawwan hedduun geggeeffameetiin jira. Akkuma argaa jirtan hawaasni yeroo ammaa kana irbaata nyaataa jira jechuudha. Itti aansuudhaan immoo sagantaan fundraising'iitis geggeeffama jechuudha. Haala uummanni Wallaggaa keessa jiru viidiyoodhaan boodarra kan isinii dhiyaatu ta'a jechuudha. Gumaanni VIPtiif hawaasni asitti gumaachuudhaaf lammii gargaaruudhaaf yookiin gargaarsa hatattamaa uummata kanaan gahuudhaaf asitti argamee jira jechuudha. Sun boodarraa kan geggeeffamu ta'a. Ammaaf haalli uummanni keessa jiru maal fakkaata? Uummanni beelaan dhumataa jiru. Uummanni waggoottan 5 darbe kana sababa rakkoo nageenyaatiif kan ka'e beelaaf saaxilamee jiru jechuudha. Beela gubbatti akkuma cittoo irratti fanxoo jiran yeroo ammaa kana weerarri busaa biyya keessa babal'achuudhaan lammiilee kanneen gaagaa jira jechuudha. Hanga rakkoon nageenyaa kun furame hawaasni gara nagayaatti deebi'uuf beelli ammaan tana jiru sadarkaa hamaa irra waan ga'eef waan qabdaniin namoonni kallattiidhaan sagantaa kana daawwataa jirtanis akkasumas kanneen kallattiidhaan hin daawwan ogu viidiyoon kun boodarra isin dhaqqabe hawaasa kana biyya keessaaf biyya alaatiinis sagalee haa taanuu fi gargaarsa waan dandeenyu biraa dhaabbannuun yaamicha kenna. Gamanumaan fayyaan faayaa COVID-19 isin irraanfatinaa isiniin jenna. Gama sagantaatti isin dabarsinaa turtii gaarii qabaadhaa isiniin jenna. Ammas sagantaa wajjin turtii gaarii qabaadhaa. Namoonni akka kootii baay'ee jira lafatta fi akka deeggarsi kun akka nuuf dhaabbannu dhukkubni baay'een nu qabatee jira. Sandaaboo fardiin bulu sangoota malee gogaraan aarii qabanan obse malee. Maal wayya yaa simbirroo ko bakka qalbiin jiru garaan jira yoomillee. Maal wayya yaa simbirroo ko sumatu caalaa qomoo ko hormiin beekne malee. Ayaatu meega ballee kaayya lukkuu sananeega kaayyaa dullee garaa beeka ilkaan hundaafuu sesseeqa. Ormi kan saasitti laatu keeka dubbii keessan beektu dugdaaf garaa addan baaftu maaf lammii kee faana nyaattu. Ormi kan saasitti laatu keeka dubbii keessan beektu dugdaaf garaa addan baaftu maaf lammii kee faana nyaattu. Ayaatu meega balleeka iyya lukkuu sananeega kaayyaa dullee garaa beeka ilkaan nyaattu. Oromoo haadha Oromoo egaa amma dubbachuu dadhabuufin jedha. Wallaggaa isa beela'ee baataa ture
isa beela'e qubachiisaa ture. Qe'ee argitaniittu magariisatu taa'ee nu kadhataa jira. Mootummaa isaaf dhimma hin qabu. Nullee dhimmaaf hin jirru gahaa. Oromoon tokkummaadhaan ka'ee dirmachuu dadhabeef sababa baay'ee himachuu dandeenya kanaaf. Haati ijoollee 2-3 owwaaltee baay'een keessan haadholiidhaas keessa kan jirtan abbootiidha. Hammam akka ulfaataa ta'e yaaduun nun dhibu. Tarii Waaqayyoo biyya kanatti kan inni nu baaseef nuti isaanirra gaarummaa qabaannee miti. Garuu isaaniif akka nuti tumsa taanu, akka nuti isaan gargaarru, akka nuti yeroo hundumaa isaaniif sagalee taanuudha. Ani qe'ee akka sana magariisa bareedu har'a hin beela yeroo jedhani namniyyuu nama rakkisa yoo amansiisuu maaliif nama kanatu keessummaan illee nu keessa warri jiranii akkamitti beela'aa jedhu. Garuu harkaaf miillatu sammuu dabalatee hidhame ummati keenya. Akka inni hin tattaafanne, akka inni hin qotanne, akka inni hin oomishanne, akka inni hin galfamne taa'ameetu rakkataa ta'e. Ana natti ulfaata. Hin beelee Wallagga jechuun baay'ee natti ulfaata. Garuu ta'ee argaa jirra. Haa ta'u ammas irra deebi'ee hundumti keessanuu galatoomaa silallee gaddan mul'isnu jedheen ture. Garuu wanti tokko tokko nu jeequu hin jiraataa. Isa kanammoo hundumti keenya waliif hubanne jedhee yaada. Ani baay'eetu hin dubbatiin sagantaa itti aanu Munto'aan asitti waama. Isheenis akkuma haadholii kanaa haadha, akkuma keessan haadha. Har'aa rakkina naannoo sana keessa jiru yoo hin hubanne ta'e nuti kana dura hammam akka inni gadi fagoo jabaataa ulfaataa gargaarsa addunyaallee barbaadu akkasin hubattaniif malee miidiyaa adda addaarraan argitan jennee miti. Isheen bakka seenteessi argaa hin jiru as baatee daqiiqaa 3 waa jetti. Isa booddee immoo Dr. Obsaan as ba'ee naannoo sana keessatti gama fayyaadhaan nyaata dhabuudhaan ummati keenya ijoolleen daa'imman maal akka isaan ta'aa jiran nuuf akka gaariitti lafa kaa'a. Sana booddees sagantaa qabna. Garuu xiiqeffannee waan dandeenyu haa goonuunis niin jedha. Aadde Muntaa eessa jirta? Akka mooltan haa jennu nageenya walaa gaafannu nagaan silaan jirtu Oromiyaa keessa. Wayyoo yaa harmee koo harmee haadha gootaa. Wayyoo yoo ijoolleen si yaamtu asiif achi kaattaa. Achi as ilaaltaa, asii achi ilaaltaa, manni kee duwwaadha, maaluma kennitaa? Anaa nyaatu harmee gara laafettii koo yaaddoon kee yoomiyyuu ofuma ilaalta, yooma of ilaalta. Wayyoo harmee koo, harmee Oromiyaa yoomu gammadda. Harmee Oromiyaa yoomuma gammadda. Yaa abbaa koo jetta, yaa haadha koo jetta, abbaa manaa koo fi ijoollee koo jetta. Atoo yooma of ilaalta. Wayyoo yaa harmee koo harmee Oromiyaa, wayyoo yaa harmee koo harmee Wallaggaa. Kana hunda dhabdee harka qullaa haftee keessa abbaa manaa keellee ajjeesan, abbaa manaa keellee dhiifama naa godhaa xiqqashuun mataan wannatee. Abbaa manaa keellee buusan karchallee, abbaa manaa keellee buusan karchallee. Ilmoo keessan gafaa ajjeesanisallee, ilmoo keessan gafaa ajjeesanisallee. Ilmoo
kenni xiqqaan ilmoon kenni xiqqaan dhukkubaaf beeluudha. Atoonni rakkatte harkatti harka qullaa haftee harka qullaa dhiifama naa godha. Yoo waan rakkina isaanii biyyaa sana laalu rakkoo yeroo takkallee afuuratti uummanni keenya afuuratti hin galfanne yeroo hunda boonya mootummaa dhufaa darbaa hunda boonya kaanee laallaa waan itti kenninu hin qabnu. Inni qabaataanis hin qaba malee garaansa keessi numa rakkata. Kanaafuu uummata keenya harmeen keenya yookaan haati keenya Oromoo qofaa miti kan Oromoo qofaa miti kan isaan kan dhalee harkatti baatu hunda rakkachuu jira. Yoo waan rakkoon kun takkaa nurraa hin dhaabbanne waan isiniin jedhu baratanii tanii isin dura dhaabbadhee nama baratee fi nama sammuu guddaa dura dhaabbadhee dubbachuu kiyya dhiifama naa godhaa isinirra beekeetii miti. Haa ta'u garuu nama barate kanatu gargar nu harcaasaa jiran hin ilaalla. Waan karaa ilaaltanii nurraan fagaatina yoo rakkoon dhufte bakka tokkotti koottaa nu bira dhaabbadha nu dhaabbadha daa'imman keenya laala. Harmee haati hundaa haatuma hanga akka isaan rakkatanii nama guddisanii hanga isaan rakkatanii nama wajjin wanta jedhanii kanaafuu yaaduma kana si dubbachuun dhufee ani dadhabee galatooma. Adde Muntaa galatoomin jedha. Ani kana booddee gaamboo murteeffadheen as ba'e. Kanatti aansee Dr. Obsaa qophoofteetta. Adde Muntaan akka haadhaatti kan isheen dhaamsa isinitti dhaammatte. Haati ijoollee nyaachistu dhabte bakka kamittiyyuu rakkatte namumti kamuu eessattuu biyya kamittuu rakkate gargaarsa barbaachisa. Gargaarsa gochuu nurra jira. Rakkina waan adda adda nu qoodee akka nuti walirratti ba'aa ilaallu nu taasisee tuquu barbaaddee sanarras inuma aanna. Wanti nuti hojjechaa jirru tokkummaa nuti asitti mul'isu obboleewwan keenya bakka hundaarraa nu birmataa jiran sana cabsaa jechaadha. Bakka kanatti namoota baay'eetu harmee Oromiyaadhaaf owwaachuudhaaf bakka kana jiru haadha ijoollee ishee dhabde qe'ee diigame kanaafiyyuu isa diinni barbaade isa tokko bakka tokkotti gashee isa tokko bakka biraatti gashee amantiidhaan haa ta'u kutaadhaan haa ta'u siyaasaan haa ta'u sanarra aannee as jirra irra aannas hin injifannas. Dr. Obsa. Gurratti asaaste, she said only 10 minutes, but what I have is more than that, so I'll try to be speedy. It's tough to talk after you guys had dinner, and then we heard from our mother, Kara Walalotin. I'll try to mix up English and Oromo. Is that okay? Yep. For the benefit of the young ones. Kadura also Isanaga Debisi. I'm just gonna quickly say Saint Savwa Gababtu Jetin Achiboda one in the display good Sani Sena. Durandurse Rabbina si Walin Nukabe Ummata Kenya Kagidira Kesajuruf. Hiretan nu kan nu saatiif Rabbi galateeffachuu qabna. Hawaasa irraa dhalanne hawaasa nuti jaallannu kasila rakkoo gadadoo isaanii haasoo osoo hin taane gammachuu isaanii irraa asii walitti qabamuu qabnu irraa asii walitti Rabbi waliin nu fide irraa gaafatamnaas yoo callisneetuma kan teenyu taate. Xiqqoo goone immoo Rabbiin akka nama waan guddoo godheetti nuufillee warra akka nu dabru asumaan jecha qopheessitoota arraan tana gumaata lammiidhaaf jecha waliin nu qabe waldaa wabii macaa akkasumatti waldaa hawaasa Oromootii fi jaarmoolee daaspooraa keessa jiru ka ila ammaa tinnisa yookiin gargaarsa uummata keenyaaf godhaa jirtan galatoomaa jecha akka adda durummaatti immoo waldaa haakimoota Oromiyaa ka lubbuu isaa kennee bikka sila rakkoon security jirtu kana qaamaan dhaqee uummata keenya gargaaraa jiru tajaajilaa jiru rakkoo isaan keessa jiran sanillee addunyatti akka mul'atu godhaa jiruuf isaaniinis galatoomaa jecha dhaaba wal fakkaataa
ala kanatti dhaabbatee kan jiru waldaa ogeessota fayyaa Oromoo idil addunyaa pirezidaantiin keenya kan duraas jira Dr. Masfin Ittaana eegas boodagaa narra buufatee kutee akkasumatti bara 2017 eega gadhaabne as ummata keenyaaf asii fi biyyatti illee waan dandeenyu dhaaba godhaa jiru fayyaadaa jechaa ani bakka tana hoggaan dhaabbadhu akka nam tokkootti akkammas koree miseensa IDP advocacy team ummata biyya keessa buqqee jiruu fi waa'ee fayyaa irratti ilaalchisee koree qabnaa. Koreen sun ummata biyya alaatii fi biyya keessaa qabdi. Bakka san dhaabbadheeti kan hin dubbadhu har'a barri nuti keessa jirru muddee bara 2023 haa ta'u bara 2017 immoo hawaasni keenya kan Oromiyaa karaa bahaatiin rakkoo wal fakkaataadhaan gidiramaa ture. Har'a deebinee hawaasa keenya kan lixaarraa haasawaa jirra. Yoomuma duraa dhaabbataan yoo nuti murteeffannee kanarra tarkaanfachuu dandeenya qofa. Hogguma haati teenya boochu imimmaan irraa haquu qofa osoo hin taane rakkoon hundeen rakkoo kanaa maali jennee namoonni waa'ee sanii isaan laalchisu boboqqalaan faan soorallee bahanillee fala dha'uu qaban. Akkasimi the fundamental problem needs to be solved. Nuti umma wanni godhaa jiru the symptoms, we're treating the symptoms. Eegaan akkas jeefu obboleessa kiyya waan dhufneef itti aanu dabarsu that doesn't count on 10 minutes, okay? That's just an introduction. Hayyee gabaabumatti fuulleeffannii keenya kanarraa lixa Oromiyaa keessattuu godina Qeelamii fi lixa Wallaggaati. Harki 60 bakka rakkoon bal'oodhaan jirtu naannoo sanii jechuudha. Rakkoon weerara busee qofaa miti. Rakkoon uummata sanii rakkoon nagayaati wal qabata jechuudha. This complicates the problem keessattuu eega rakkoon kun dhalatti ji'oota qofaa miti amatas lakkaawwattee jirti. So a problem becomes more compounded. Yeroo nageenyi boora'u namni qofaa miti buqqa'u. Institutional eegumsa fayyaa destruction and non-functionality of health facilities. Akkuma beektanitti osoo nageenyi jiraateewu eegumsi fayyaa biyya teenyaa hedduu darreedha, hedduu gabbu'aadha. Sanumaanuu ammaan tana bututee dadhabee jira jechuudha. Waan tokko tokko irra dabraan deema. Disruption of supply chain. Yoo beektani haalli daandiileen Oromiyaattiin diriirfamee jiru one main artery karaa guddaa jira achi booda baadiyyaalee hedduun sanirratti hundaa'aniiti kan wal qunnamtiin jirtu. Yoo tokko kan cabu ta'e nama hedduutu gaagama jechuudha. So there is a main issue is disruption of supply chain. Itoophiyaan waan hedduu biyya keessatti oomishtu eessarraa fitti alarraa fitti. Sunuu hoggaa nageenyu sunis boorawee jiru dhiyaana yookiin waan meeshaalee fayyaadhaaf itti gargaaraman hedduun isaanii hin argaman jechuu dandeenya jechuudha. Kan biraa geejjibni kan uummanni ittiin iddoo takkarraa iddoo takka sossooqu osoo hin taane yoo namni dhukkubsatellee nama yaraa lubbuusaa eewaluudhaaf karaan yoo jiraatee warraan tan ambulaansiin hedduun gubatanii jiranii booda suuraalee akka ragaatti isin agarsiifna jechuudha. Oromiyaa bal'oo tana keessa amma karaa lixaatti abbaa irreetu jira malee mootummaan ni jira jechuu hin dandeessu. Mootummaan wanni jiraachuu danda'uun yoo uummata achi jiru san tajaajila barbaachisaa kenneef mootummaan naannoo sanitti buufanni waraanaa jiraachuu danda'a, waboon jiraachuu danda'a, qaamni immoo uummata kana waan isa barbaachisu godhuu danda'uuf ni jira jechuu hin dandeenya. San malee ammas mootummaa maleeyyii dhaabboleen non-profit organizations kasilaa tajaajila adda addaa kennu sunillee amma naannoo sanirra hin jiru. Yoo jiraatellee ammaan tana kadhaadhaan goonachuudhaan akka karaa san deebi'aa jiran keessaan tokko tokko dhageenyaa jechuudha. Rakkoon maleeriyaa yookiin busaadha. Maali? Buseen maleeriyaadha dhiiga diimaa qaama keenya keessaa miiti. Dhiigumaati qabdu kana yoo kan keessaa miitu taate yeroo gabaabtu keessatti aniimiyaadhaan du'uu dandeessa. Sansi dhaqqabuudhaaf hanga parasite sansi keessa ajjeesanitti yoo dhiigni kee hizaaba malee gabbu'ee jiraate you have to have a blood bank. There's no system for blood banks. That's a major issue. Akkuma yeroo jijjiiramni kun bara 2018 Wallaggarraa ifaan dhaame
rakkoon hamaan turte. Ammallee what's lacking is the issue of advocacy. Rakkoon tun uffata isii gittu argatee hin jiru. So uummanni keenya dukkana keessatti safar godhaa jira jechuudha. San nama biraa komachuuf osoo hin taane, that's the reality on the ground. Whether it's our fault or someone else's fault, we need to do a better job of advocating for our people. Katyaan. Hayyee ila amma wanni godhame osoo rakkoon hamtuun kun jiru warri waldaa hakimoota Oromiyaadha gurmaa'ina qabaniin kalastara duraan qabaniin caasaa duraan qabaniin gargaaramuudhaan uummata keenya bira haga danda'anitti dhaqqabuu ganii jiranii hanga danda'ammas karaa miidiyaatiin rakkoolee uummata keenyaa kanarratti baatirii ibsuudhaaf yaalii godhanii leecolloo jirtuu fi humna namaa walitti sassaabuudhaan resource mobilization karaa saniin wantoota tokko tokko godhanii jiranii jechuudha. Garuu deploying emergency medical team and delivering life-saving anti-malarial medicines is one of the major accomplishments. At the same time, namni danuu waan rakkoo kana jala jiruuf jecha namni dhukkubsataan malaria qabu si dhufe arra qorichi dhume boru nu deebi hoggaa jettuun is actually it breaks the heart of the healthcare worker. It adds to the moral injury to our healthcare workers. You can diagnose the person, you can treat the person, but when you are handicapped because of lack of this life-saving treatments, isaanillee hedduu mataa dhukkubsaa jira jechuudha. That's why you guys are here today, is to know the magnitude of the problem and respond. The response might not be enough, but at least waan qabnuun bira dhaabbachuudhaafi. Next. Hayyee reefuun tana xiqqoo mataa tuttuqeen ture wasti wallaggaa lixa wallaggaa keessatti marsaa sadiif dirmannaa godhanii turanii ammallee tiimni tokko achi jira ganama kanallee naannoo gujiirraa deebi'anii gujiidhaas namoonni buqqee battala jiru jira isaan sunis eegumsi tajaajila fayyaa guutumatti waan hin jirreef murni tokko achi deemee ture. OPA jechuun Oromia Physician Association jechuudha. Dhaabni kuni hoggonni isaa iddoolee adda addaa deemee ummata keenya ka lafarra jiru qofa osoo hin taane warra taayitaarra jirus hanga danda'utti in a very non-political way. Because yoo ati kanan maxxantee yookiin waan biraatti maxxante taargaa sin maxxansanii si kuchiisuu danda'u. Immoo ummata keenya jiddugala godhattee socho'uu qabda jechuudha. So isaan waan kanaan galata qabanii hanga dandeetti ummata keenya sochoosaa jiran jechuudha. Beeta asitti as a healthcare worker you get paid. You get paid, reasonably well in America. Hakimoonni kuni isaanirra kaabinee bulchaa araddaatu warra argata. Sanumaa waliin garaa isaanii hidhatanii ummata keenya gargaaru jiran jechuudha. We have to put that in perspective. Hanga danda'anitti delivery of medical supplies ummata tajaajiluu irratti wantoota isaan godhan lixa wallaggaatti kana fakkaata. I'm sure you guys can read the rest of the slide. Boodarani arkitan photoodhaan ragaa akka qabu wabii maccaa maashina hematology fi chemistry dha. Malaria kana diagnose godhuudhaaf waan isaan gargaaru mi'a kana bitanii achitti ergu isaaniiti kana achirratti dubbatu. Karaa qeelamitti hoggaa dabarru immoo kunis kaduraanii marsaa sadi ture kuni marsaa lamaaf emergency response godhanii turanii hanga danda'anitti balaa ummata keenya irra qaqqabaa jiru kana xiqqeessuudhaaf tattaaffii ciccimtuu godhaa jiranii. In addition to delivering medicines, waajjira fayyaa tokko tokko ka hojii ala ta'e deebisanii akka hojjetu godhuu irratti tattaaffii godhaa jiranii jira. San keessa kunoo iddoolee isaan maqaa dhawan argitanii. Next. Kamayyiti. Okay, PowerPoint itti aanutti dabarra. Ni ta'ame? Yes. Daqiiqaa 3 hayyee. All right. Reefun tana sila summary ture daqiiqaa 3 buutee jirti. So waan hin godhun qabu
Kuni amma mostly updates about IDPs facility adda addaa bikkoota uummanni keenya buqqee lafarra harca'ee jiru garsiisa. Next. This is sobering statistics iddoolee hedduu uummanni keenya ittiin buqqa'an yoo lakkoofsuma household, households, keep in mind 18,206 household jechuun gara ummata 83,000tu buqqee jira. Kuni only in Qeellam Wallagga. And lakkoofsa kana walitti kuusuunu you can always multiply this by 2 or 5 because namoota hedduu kan isaan hin beekne hedduu jira jechuudha buqqee jiru. Next. Kana irra dabarraa because yeroon keenya hanqatee waan jiruuf iddoo tanatti isin dhaabuu barbaada. Ambulances waradaalee hedduu kan irraa gubate kun immoo hojii ala katee tokko ni argitanii 18 ambulance is out of commission. Biyya san keessatti ambulansiin takka nama ulfaa dahuudhaaf mana hakimaa tokko irraa iddoo tokko dhayitu yoo ambulansiin hin jiraanne basically that could be a death sentence. Not having this ambulance functioning. Makiinaalee hedduun kan gubatan ni jira. Akkuma beektan iddoo karaan hin jirre turree qaqalloo irra deemuudhaaf maal barbaachisa mootorsaayikila. Mootorsaayikilli hedduunis akka gubatee fi hojii ala ta'e 34 ni argitanii jechuudha. Next. I think rumaa utaallu for the sake of time. Ammallee rumaa utaallu. Amma kuni ragaa picturean argitanii. This is KWZ jechuun Qeellam Wallaggaa zone jechuudha. Waradaa Hawaa Galaan waradaa iddoolee gubattee argisiisa. Next. Picture kana fakkaata. It's very sad. Itti fufa. Itti fufi. Kana ijjummaan nama akka harkituuf go ahead rapidly. Keep going. Kuno akkana keessa jira jechuudha hawaasni keenya kuni ambulaansii gubattee. Kuno ambulansiin tunfaan amma kaarra keessa jirti jechuudha. It's not even on the road. It's actually inside of the compound. Kun health office jaka irra dabarre suni itti fufi. All right. Kanallee I think irra hadabarru yeroo biraatiif in a different platform wanna gona walii galatti what are the challenges? Rakkoon hangafa isaan lafa kaan security and naannoo sanitti warri no partners on the ground for supporting humanitarian efforts and budgetni ammas waan kanarratti maddabamee yookiin ramadamee lafa jiru xiqqaa fi akkuma jirretti fudhachuu dandeessanii ambulansiin dilli gubatte kuni one it hampers the current response second deebisanii bikka buusuudhaafu baay'ata guddaa gaafata akkuma reefu jennetti there is supply chain disruption which is actually causing or resulting in the death of a lot of innocent people. Okay, akkami fuuldura deemna dhifama. Haalli itti fuuldura deemnu we really need to focus. Waan achi jiru haala qabatamaadhaan ol baafnee mul'isuu danda'uu qabna. And when we do have this type of information, we actually report to you with caution. I don't know akkaan isinitti himu social media irra jiraachuu baanne isiniif hin hima. Sannaaf hubadhaa. Wanni amma argaa jirtan kun tuutifannoodha. It's just the tip of the iceberg. And so the way forward is budgetni ka iddoolee health facility fi wantoota hataman ka gubatan kana deebisanii dhaabuudha. Ambulansiilee reefu argine kana san qofaa miti ka sanin caalaa isa barbaachisaa because usually healthcare facilities in Ethiopia are underfunded. Ka Oromiyaadha no exception if not worse. Life-saving medications and medical equipment supplies needs to be distributed. The IDPs and also places that have lost many of these facilities. And inclusion of local community in reconstruction. The feedback from the community that are directly affected is very key. Ummata sani irratti hirmaachisuuni itti fufi. Okay, 1 second. Dhiifama. Last thing haga isin dhuftee asirraa na buuftu pictureoota haga tokko kan isin agarsiisu jira. Pictures say more than words. More than I can speak here. Ummatoota
waldaa haakimoota Oromiyaa isaan uummata keenya keessatti argamu isaanii piikcharoota agarsiisuu nu taphachiisuu deema yoo inni yeroo fudhate gaaniinis na jira jechuudha. Are you able to? Okay, isin irraa baatu hoggaa inni qophaa'e wannaan jaa. One last thing I wanted to say, namoonni keenya haala boora'insa haala nagayaa dhabaminsa iddoolee eegumsa fayyaatiin wal qabatee hedduu araarfamaa jira. Kun ammaas qotachaan jiru. Qonni tunis yoo baranan qotanne amata beelaaf saaxiloomta. Kun rakkoo guddaadha. I would say let's save lives. Malaria medicine is needed urgently. I know people would say nyaata jenna. I think namoota sireerra jiran du'aaf sa'aa sakandii lakkaawwachaa jiran. If you can get these medicines to them which are now more available. Duraani dhaabolee addunyaatu Itoophiyaadhaaf gumaacha. Because of this crisis, now importers are allowed to bring in malaria medicines into the country. If we have the means, we can actually purchase those and then also ummata keenya gargaaruu dandeenya. If I might just take one more thing, if you can look at this picture, bannerri isaan qabatanii jiran, emergency medical response to malaria in affected area of West Wallagga. If you can see, Wabi Macha, who is the host of this event, has already responded. At the same time, International Oromo Health Professional Association has allocated from its budget waan qabnurraa ummata kanatti goonee jira. Akkasumatti ammaas Minnesota Oromo Women Christian Association donation godhanii karaa OPAtiin ummata OPAatti erginee sunis hojiirra oolee jira. Ati Eertiraa yoo as keessa jiraattan beeku galatoomaa jechuun barbaada. Hundi keessanuu arraan tana kan egaa ummata keenyaaf ni jirra agarsiisuu dandeessanii asumatti ni irraa bu'a. Galatooma Rabbiin warra ummata keenya bira dhaabbatu naa godhu. Thank you. Galatoomi Dr. Obsa. Isatu sa'aatii naa eegadeen ture garuu waan manni nutti himuu qabutu heddummaate baay'ee isaarra darbee hedduu galatoomi. Kana kan gochuu barbaannuuf ummati keenya haala akkamii keessa jira akkasin caalaa hubattaniidha. Viidiyoonis piikcharoonni mul'atanii waan baay'ee nuu ibsu waan ta'eef ummati keenya wanti inni keessa jiru waan isin dur beektan miti. Waan isin dur keessatti dhalattanii guddattanii agartan miti. Baay'een isaayyuu piikcharaaf viidiyoodhaan agarsiisuu nuun danda'amu ta'a. Kanaaf galatoomi atis waan gochaa jirtanii fi walumaa gala rakkina kana kan haga ta'e ummata keenya irraati ilkaansaa cabsuu danda'u numa warraas jiru bakka biraarraa eegnu hin qabnu. Tattaafatuun hin danda'ama garuu ba'aa guddaan nu warra ifa keessa jiru bakka gaarii jirrurraa eegamaa jechaadha. Kanatti aansee kanas ba'ee haasaa gabaabaa yookaan dhaamsa gabaabaa nuuf godhu obbo Baqqalaadha. Obbo Baqqalaa ammasitti as deemaa. Har'a eenyummaa namaa dugda duubee nama sanaa hin dubbanne sun nun barbaachisu jennee dhiisne obbo Baqqalaas akkasumattan akka Oromoo tokkottini asitti ba'ee akka inni dubbattu gaafadha. Seenaansaa already barreeffameera. Ani dubbachuudhaa baadhuyyuu barreeffamee jira. Waa'ee uummata isaatii, waa'ee warras jirus akka waa jedhu carraa kennaaf daqiiqaa 10 qabdaatis. Akkam jirtu baga nagaa jiraattanii ani har'a waan baay'ee dubbachuudhaaf hin barbaadu. Waan haaraa waan isin dhageessanis waan baay'een hin jiru. Garuu gabaabsee waan hin jedhu warri eventii kana qopheessitan yeroo keessan gubdanii halkaniif guyyaa walitti hojjettanii ji'a lamaan kana utuu hin boqotin dadhabdanii guyyaa har'aa kana sagantaa kana fakkaatu warri nu qopheessitan fayyaataa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Kun namootatti nama waan xiqqaa fakkaachuu danda'a. Sagantaa akka kana bareedee qophaa'ee irratti namni affeeramee kottaa jedhamee waamamee sa'aatii tokko as ga'ee kana keessatti qooda fudhachuu kan hin dandeenyetu jira.
Gar tokkoon waan qabu qabeenya isaa hundumaa kenne, qabeenya isaa bira darbee lubbuu isaa kenne, jireenya isaa kenne, waan hundumaa kenne kan saba isaaf dhaabbatu meeqatu jira. Garuu immoo biyya kana keessa immoo isa namni biraan qopheesse dhufee sa'atii tokko taa'ee dhaggeeffachuu illee kan hin barbaannetu jira. Kanaan wajjiniin maqaan walitti nu waamama. Saba tokko keessaa dhufne jennees kanaan dubbanna. Warri kana dadhabanii dhugaamatti argaan ture torban kana keessa warri koree sana haga tokko argitan beektan quba qabdu. Hamma halkan walakkaatti hin rafani. Guyyaa hojjechaa oolu halkan immoo kana qo'annoodhaan meesejiidhaan walitti darbataa bulu. Ganama immoo gara tokko hojii isaanii yeroo biraa immoo gara kanaatti deebi'aniitu waan kana milkeessuudhaaf kanarraa waan argatanis hin jiru. Yeroon isaanii kun utuu shallagameeti meeqa ta'a laata? Biyya sa'aatiidhaan shallaganii namaa kaffalan kana keessatti dadhabbii isaan dadhabanii utuu shallagameeti meeqa ta'a laata? Dhugaamatti galanni keessan guddaadha. Waaqayyo duwwaan gatii keessan isiniif deebisu warri kanatti dadhabdan. Yeroo warri biroon immoo yeroo keessan gubdanii isinis waan nyaattan dhabdanii adii amma arbaatamma qophaa'e kana nyaachuudhaaf dhuftan miti. Yookaan sirbitanii quuftanii sirbuudhaaf bashannanuudhaaf dhuftan miti. Waa'ee saba keessaniitu isin quuqaayyuuti. Waa'ee saba keessaniitu isin dhibaayyuuti. Utuu nyaattanii qaamni keessan gar tokko waan beela'aa jiruuf utuu uffattanii jirtanii isinitti dhaamotaa isinitti qorraa sababii jiruuf waan sabi keessan keessa jiru waan isin gaddisiiseef waan garaa isin nyaateef gara laafinaaf iddoo kana jirtu. Waaqayyo gara laafina kana isin irratti haa qusatu. Waaqayyo isin irratti haa irraanfatu dhuguman jedha. Maaliif kana ilaalee waan amma dubartii amma ilmaan ishee awwaaltee harka ishee waaqatti ol qabdee boossu kana. Yeroo tokko mana barumsaati osoo hin galu karaa deemna turre jechuun miillaan deemna turre baay'een keessan beekuu dandeessu magaalaa Gimbiitii ka'een amma biilaatti miillaan deema birrii 3 waan ittiin tiraanspoortii fudhadhee galu dhabe. Dhuguma kun dhugaa Waaqayyoon isinitti hima. Karaarra uggoo deemnu hiriyaa koo wajjiniin deemna. Dubartiin tokko muuzii baattee deemti. Ufteetu akkasuma nu ilaalteetu ijoollee tamaariitii jetteenaan jennaan. Anaaf 2 kuttee naa kennite isaaf immoo 2 kuttee kenniteef. Amma dubartiin kun ijoollee barattuudhaaf barataniif hundumaaf akka kanatti qoodaa deemti taanaan maal fudhattee gabaa dhattee maal gurgurtee maal fudhattee deebi'uudhaaf deemti. Waan qabdu hundumaa dhabde. Maaliif nama ta'ee gaaf tokko nama na godha. Inni baratu kun ofiisaa qofaaf barata miti anaafis naa barata. Gaafa rakkina kootiitti naa dhaabbata naa falma wabii kooti jetteetu abdiidhaan ita anarratti investi gooti. Hamma gabaa sana geessutti yookaan ashaboo soogidda bitachuu dhatte ta'a. Isheenuu hirtee fixxee soogidda sana sutuun bitatti manattuu galuu dandeessi. Hamma kana sabi keenya hamma kana garaa nuu laafa hamma kana investi nurratti godha ture. Isa qabu hundumaa dhabee nuu kenna ture dhugaadha. Abdii nurratti qaba ture. Yoo nama taane gaaf tokko gaafa rakkoo isaatii na bira dhaabbatu jedheetu abdii nurratti gateetu nurratti investi godha ture. Har'a immoo waan sagantaa akkasii qophaa'e irratti illee dhufee namni kan irratti qooda fudhatu illee nama muraasa. Uummatuma fuula isaa amma argu kanadha yeroo hundumaa. Kan iddoo akkasitti argamee kan waa gumaachu kan horii kennu. Paartileen siyaasaa yeroo waaman isumatu dhufee isinumatu horii kenna. Warri amantii yeroo waldaadhaan isa ta'u masgiidaan isa ta'u qarshii fidaasaniin jedhu isinumatu kenna. Yeroo namni beela'ee yeroo jedhan isinumatu kenna. Karaa biraas maan isoo jedhan warri mana taa'u manuma taa'aa jira ammas. Kanumaa wajjiniin maqaan nu waamama. Kanumaa wajjiniin. Waaqayyo nu gargaaru dhuguma. Utuu sabi kun as jiru utuu namni 20 namni 30 garaasaa kutate kana keessaati. Sabi kun hin beela'u ture. Hin beela'u namni 20 tu jiraate mana na keessa sabi kun hin beela'u. Namni 20 doolarii 1,000 ilkaansaa ciniini garaasaa hidhate utuu kenneeti maa inni kaan lubbuu kennaa jira yoo kennine maal ta'a.
Waaqayyo maaliif nu fide iddoo kana? Nama hundumaa caalaa beekaa taanee nu fide. Namni nu caalaa beekaa meeqa kufee nafne gammoojjii keessatti. Mana barumsaa utuu nu biraatii baratanii meeqa waan ittiin dabtara bitatan dhabanii maal ta'anii warri sammuu akkamii qaban kufanii nafne. Isaan eessa jiru? Isaanii warri har'a beela'aa jiru. Warra nu caalaa sammuu qabu, warra nu caalaa beekumsa qabu. Utuu baratee warra ogummaa guddaa horachuu danda'u, waan meeqa warra hojjechuu danda'utu kufee hafe. Nuun immoo maaltu nu fide as? Waaqayyotu nu fide. Carraa arganne iddoo kanatti. Carraa arganne. Akka warri kiristaanaa amannutti Yoosefiin akka sabisaa kun gaaf tokko beela'u waan beekuuf Waaqayyo fuudhee biyya Masriitti erge. Gaaf tokko namichi kun saba beela'eef isatu qaqqaba jedhe. Nuun immoo maaltu nu fide iddoo kana? Beekumsa keenya nu fide. Ani nama baay'ee ijoollee baay'een beeka. Nama na biraa kufanii har'a qotee bulaa ta'anii guyyaa tokko garaan isaaniitu hin quufin oolee bulee akka kanatti biyyootti gad deebi'an. Waaqayyootu nu gargaare. Waaqayyootu carraa kana nuu kenne. Carraan kun immoo ofuma keenya nyaannee akka bulluuf miti. Ofuma keenya waan argannu akka garaa keenyatti gaditti nan dhuuf miti. Gaaf tokko saba kootiif hin dhaabbattu. Isiniin achittiin dura isin ergaa isin immoo saba koo gaaf tokko gaafanni beela'u immoo isaaniin qaqqabaa jedheeti. Nummoo waan arganne kiisii keenyatti gadi hudumna. Waan arginne garaa keenyatti waan arganne waa'ee ijoollee keenyaa malee waa'ee ijoollee warra beela'aa jiru namni yaadu nama muraasa. Ani isiniin ceepha'uudhaaf miti. Akkuma sila dubbadde yeroo hundumaa kennaa yeroo jedhamu isinumadha kan kennu. Sababii kennitaniif immoo Waaqayyo waan tokko isinitti hin hir'ifne kunoo har'as cululuqtanii akkuma jirtanitti qodaan keessan akkuma guutetti jiru ammallee Waaqayyo isiniif haa guutu qodaa keessan. Dhuguman isiniin jedha. Kanaaf waan Waaqayyo isinitti kenne waan Waaqayyo isin bira kaa'e kennaa isin immoo dabarsaati. Waaqayyotu nu bira kaa'e waan nurra kenne. Waan kiisii keessan keessa jiru, waan mana keessan keessa jiru, waan akkaawuntii keessan keessa jiru kana Waaqayyotu isinitti kenne. Kana bara. Nama hundumaa caallee miti. Dr. Obsaan hin deemee Dr. Obsaan fa'aa biyya kana keessaatti qarshii meeqa argatu sa'aatii tokkotti? Hakiimiin tokko Itoophiyaatti meeqa argata beektu? Hakiimiin tokko Itoophiyaatti doolaarii 100 argata ji'atti. $100 a month. A medical doctor. This is what he earns in Ethiopia, in the land we came from. Kana argata. Beekumsi keenya isaaniin caalee miti. Warri as jirru beekumsi keenya isaaniin caalee miti. Waaqayyotu nu gargaare. Ishee kana duwwaa beekaa. Waaqayyotu as isin kaa'e. Saba sanaaf Waaqayyotu isin kaa'e. Akkuma Yoosefiin dura erge kanaan nu erge Waaqayyo hadeebifnu waan sana. Galfata saba sanaa isa Waaqayyo nu bira kaa'e sana hadeebifnu. Kana bira iyyuu darbee kan isaanii isaanii ga'uyyuu immoo kan saamu immoo jira beektu. Kan saasilaati isa Waaqayyo bira kaa'e kan dabarsee kennuun irra ture kan saamu immoo jira biyya sana keessa taa'e. Isheedhuma nuyi asiitti rakkattanii isin fuutanii itti ergitan kan ammoo kan achitti butuun immoo waa butaa meeqatu jira iddoo sana immoo Waaqayyo sana butu malee. Meeqatu jiru iddoo sana. Namni akkasii jira beektuu saba kana keessa. Yeroo booranni beela'ee ture yeroo margi dhibee loon hammi sun dhumtu. Loon bitamee yeroo achitti fe'amaa ture Shaashamanneetti gurguranii inni loon booranaatiif dhaqu gara Adaamaatti warra sangaa furdisee qalmaaf dhiyeessu isaanitti gurgurama ture. Dabballeen biyya sanaa kana fa'aa hojjetti. Warra dhiiga namaa nyaatu, warra dafqa namaa nyaatu, warra xurii namaa nyaatutu jira. Garuu gaarummaan isinitti hin hir'atin. Saba kanaaf kennaa. Galfatatu nu bira jira kennaa. Namni 100 namni kutate Ameerikaa keessattuu jiraate sabi hamma kana ga'u hin beela'u ture. Garaa keenya kutanne agabuu oolle yookaan wiikeendii bakka biraa sadaquuf jenne vakeeshinii bakka biraa sadaquuf jenne kutanne yookaan kirismasiidhaaf waggaa haaraadhaaf isa baasuudhaaf jenne qusanne saba kana bira haa dhaabbannu jedha. Saba kana bira haa dhaabbannu. Waaqayyotu nutti kenne isa Waaqayyo nutti kenne kana adeebisnu imaanaa kana. Adeebisnu yoo kana ta'uu baate isa nuu kenne kana nusi nyaannu Waaqayyo nurkaayyuu fudhachuu danda'a deebise.
Yoo qabaannes akka nu hin nyaanne godha. Waaqayyoo beeka akka nu hin nyaanne akkatti godhu beeka. Waan meeqa asii nutti fide akka nu afaaniin hin qabne akkuma ijaan ilaallu nu gochuu danda'a. Kanaaf maal jechuun barbaada adaraa keessan saba kana bira dhaabbadhaa. Waan kennineef wanti nutti hir'atu hin jiru. Waaqayyotu carraa nuu kenne. Carraa kanatti fayyadamne deebifnee haa kenninu. Har'a saba keenya waan rakkoo kana keessaa baafnee bahuu qabna iddoo kanaati. Waan qabnu anis nan kenna isinis hin kennitu tokko tokkoon keessan. Galatoome Babakkal. Egaa humnaani harkaa fudhachuutu narra ture. Maaliif yeroo barbaanna haasaa baay'ee xiqqeessuu barbaanna har'aa kanaaf ulfaadhu galatoomii isiniif kennameera kennaa jedha Babakkalaan. Adaraatu isin bira jira. Adaraan uummati kun isinitti kennatee isin guddisee isin barsiisee ifa kan isin agarsiisee deebisaa yaadadhaadha gabaabaadhumatti. Kanaaf fayyaa ta'e ittiin jennaa kanatti aansine namootni borri bakka biraa jiranis akka qooda fudhatan barbaannaa yoo caaliinfaa lakkoofsa zeel or kaashaap iskiriinii irras yoonoo keessanii namooti bakka hunda teessanii qooda fudhachuu dandeessu. Carraan kun isin hin darbinan akka carraattan fudhadha kana. Kanatti aansinee yeroo gabaabduudhaaf viidiyoo tokko waliin ilaallaa. Ammas viidiyoon kun haaluma uummata keenyaa kan nu agarsiisu. Isa booddee namootni baay'een uummata kana gargaaruudhaaf bakka kana dhufan jiru. Isaan carraa kenninee fi gumaacha itti qophaa'anii dhufan akka isaan godhaniif carraa laannaa. Isa booddee caalbaasii ajaa'ibaa faasinii qabna kan isin irratti wal caccabsitanii bakki bal'aan as jira. Abbaa humna qabutu wal harkaa fudhatachaadha har'a galgala. Sunis jira ijoolleen dargaggoonii fi Oromoo Student Union Oyaadhaaf Oromoo Student Unioniin sagantaa ajaa'ibaa aadaa Oromoo nu agarsiisuudhaaf qophaa'anii booda sanaan nu eegaa jiru. Sanas ni qabnaa xumura irrattis sagantaa adda addaa qabnaa. Kanaaf obsaan eetuu hin sosochootan ta'ee yoo gara reestruumii dhaquurraan kan hafe sagaleen etuu hamma danda'ame barcumallee yeroo sochoostan ol fuutanii buttanii baay'ee natti tola. Maaliifi qophiin asitti ta'u yaada tasgabbii barbaada. Etuullee wajjin yeroo asii sagantaan geggeeffamu naasoftan ta'ee dhugaa. Personaalii baay'een gammada'an. Maaliifi qalbii keessan guutummaa barbaanna waan ta'eefi amma viidiyoo. Yoo dandeessan immoo miidiyaan laayivii dabarsaa jiru Oromiyaa 11 keelloo warra kaan hin galbeeffanne garuu Oromoo Diaspora Media share godhaa yoo dandeessan Facebook irra maaliifi namootni baay'een akka isaan hordofanii gumaachan barbaanna waan ta'eef ulfaadha. Kam jirtan nagaa fayyaa kun Nureddin Suleetii har'a dhimmichi ani dubbachuu barbaadu dhimma lixa Oromiyaa Wallaggaa keessa deemaa jirudha. Akkuma beektan I know for sure namni hundinuu ni beeka waan deemaa jiru. Dhibee buusaatiin koleeraatiin ammas deebi'ee acute malnutrition daa'imman xiqqoo ispeeshaalii nyaata dhabiinsarraa lubbuun isaanii gaaga'amaa akka jiru ammas gama nagayaatiin that's a conflict zone dha. Kun hundi keenya ni beekna. Wanni kun ammaa miti ka jalqabe has been more than 5 years. Amma 5 ol tahee jira. Yeroo ammaa kana keessatti ummanni keenya ummanni Oromoo Wallaggaa especially daa'imman haadhoowwan rakkoon isaanii fi manguddoon faana rakkoon isaanii himameen fixu. Ka guyyarraa dhuman gabaasni waan hin baaneef akka gaariitti addunyatti hin beekamneef malee rakkoon rakkoo cimaadha. So Oromoon Oromoo malee waa takka waliin qabnu. Nuti Oromoodha. Siyaasarraahis, amantaarraahis, political partyirraahis, mootummaarraahis, waa hundarraahis irra caalaan Oromummaa keenya. Oromummaan keenya dhiiga.
nuti oromummaan fille rabbiitu nu file waaqa guddaatu waan nuuf ta'u isaatu nu file oromoo godhee nu file soo nuti dhiigaan oromoodha afaan tokko dubbanna biyya tokko qabna nuti obboleeyyan rakkinni wallaggaa rakkina harargeeti rakkina arsiiti rakkina baaleeti rakkina shawaati rakkina jimmaati rakkina booranaati yeroo ammaa kana keessatti viidiyoo kana waggaan waraabu daa'imman meeqaatu dumaa dhira rabbii qofaatu beeka so wanni isin gaafadhu oromoonni especially ka biyya alaa jirtan ummata keenya wallaggaa adaraa isiniin ja'a ummata keenya wallaggaadhaaf ummata oromoo wallaggaadhaaf sagalee tahuuf dhalataa wallaggaa tahuu qofa sin barbaachisu oromoo tahuu ilma namaa tahuudha arra ummata kana isaan gannee arra isaan ogaan isaan nu barbaadan isaan obboleeyyanii nun ja'anii isaan ogaa nu barbaadan yoo caljanne boru rabbiin nu gaafata beekaa busaan kunis ni deema beelli kunis ni deema nagayninis ni dhufa rabbiin akka ilma namaatii miti ni jijjiira waa hunda yeroo san akkamitti nuti obboleeyyan jennee isaan fuuldura dhaabbanna oromoo koo saba koo lammii koo wal malee waa takkan qabnu especially ani akka ilma oromootti akka professionaalli kiyya healthcare provider tahee osoo jiruu ummata kana akka humnatiyya akka dandeetiitiyya godhuu dhabuu kiyya I failed them. I failed ummata wallagga harari ummata wallagga I failed ummata oromo wallagga imantu natti dhufa haati oromo wallagga ilmo ishii tokko miti lama sadi hoggaa irraa du'anii boochu arku akkamittiin irriba akkamittiin irriba arkadhee galgala irriba nagaa rafuu danda'a akkamittiin nyaadhee bula akkamittiin nagaa arkadha oromo wal malee waa takkan qabnu haati oromo ilmoo ishee awwaalu jirti manguddoon oromo bakka yaalaman dhabanii dawaa dhabiinsaan du'aa jirani kun nagaddisiisa kanaaf wal bira haa dhaabbannu haa wal gargaarru ummata wallaggaa bira haa dhaabbannu lubbuu isaanii haa baraaru jaha galatoomaa naa jiraadha walqixaa yommuu dhalatu maaltu tilmaama waan si mudatu maaliif na kakkaasee dubbiin kun nyaata kana godhuu fi kaatariin godhuu fi ani dhufanii na gaafannaani maaliif dirqama keenya hundi keenyaa aga dandeenyu hin baane ani sagan danda'u namni kunis bahee ta'umma maallaqaanis humnaanis hundaanuu qarqaaruu akka danda'u kanaaf yaada kana natti dhufe maaliif nuyi amma hoo miidiyaa irratti ilaallu uummanni keenya busaadhaan beelan dhumaa jira garuu amma maaliif fakkaate noormaalii ta'eera namni hoo dhumuu hoo du'uu hoo beela'u akkanuma noormaal nutti fakkaata amma gisee hundaa namni hunduu akkasitti ilaala malee kun baay'ee wanta nama gaddisiisu 20th century keessatti busaan nama amma ijoollee akkasitti hoo dhuman yeroo ammaa qoricha argachuu odoo danda'an odoo nyaachuu danda'an odoo onnoo jedhanii irratti cufamee qoricha akka hin arganne akka nyaata hin arganne ta'anii dhumanii kun baay'ee nama gaddisiisa ana baay'ee gaddee maaliif nu hundumtuu dirqaanuma qabna wanna ofirraa baasuu qabnu kanaafan ka'ee jechaadha kanaafan yaade maaliif namni hunduu gadi baheetoo aga danda'u guddaa baay'ee sodoon taane aguma qabiisa dirqama ba'uu qabna maaliif salphannee jira kun salphina guddaadha anaaf akkasitti fakkaata garuu maaliif namni yeroo ammaa kana odoo nuyi asitti jirru nyaannee quufnee uffannee odoo deemnu namni keenya immoo achitti beela'ee busaadhaan beelan dhumuusaa
baay'ee nama gaddisiisa salphina guddaadhas aga dandeenyu namni hunduu gadi baheetu kana maaliif Oromoo Arsii Oromoo Wallaggaa Shawaa kaan odoo hin jedhin bahee dirqama isaa bahuu qaban jedhaan gara kiyya kanaafuu namni hunduu dirqama isaa bahuu jechuudha. Haadha dhabe meeqatu rakkata gaadoon jiraachuu maaltu filata uumaa qofa kan hin beekne shira namuuf hin qoodne rakkoof gidira. Uummati keenya beelaanis dhukkubaanis adagaa waraanaatiinis baay'ee miidhamee ture. Uummata miidhame kana duraan uummati keenya biyya diidaa yoo gargaaraa ture. Amma garuu humna dhabee xaa'oo sirriitti fudhachuu dadhabee rakkoon adda addaa isa mudatee jennaan kufee ture jechuudha. Obbolaan kan keenya wabiin maccaa dhufanii asitti kunoo deeggaruu isaaniitiif baay'een itti gammadaa jechuudha. Gandaan isheen keessaa nama hin dhukkubne nama tokko arge innis daayirektara mana barumsaa achiiti. Kanarraa kan hafe namni hin dhukkubsanne tokko iyyuu hin jiru. Ganda kaanee keessaatii ganda afoosha tokko nama 70 kee qabdu keessaa daa'imman 38 ture mana tokko keessaa nama 3 ture. Yookaan dhashe yookiin dhashitanii hin argine yoo ta'e obboloonni keessan isin cina jiran 3 yeroo tokkicha du'anii namni dhufee awwaalu yoo dhibe addam taatu. Kanammoo kan isaan dhaban daawwaa fudhatan dhaban. Ani kana isinii dhaamuuf irra deebi'een isiniin jedha. Aan ofii kiyyaa Oromoo laga ittiin na waamtan hin qabaatinaan isiniin jedha ofii keessaniitu. Bulchiinsaaf akka ta'utti yoo gargar cite ani Oromoo ta'uu kiyyatti hin beeku. Ani wallo yoo hin deeme, ani boorana yoo hin deeme, ani guji yoo hin deeme, ani macca yoo hin deeme, eddi kiyya garuu achumatti dhalate. Ilma maccaa keessatti dhalate. Saba kanaatiif namni ofii isaa kennee kun dhugaa isaaniidha. Waan tokkotti utuu hin sharafin kun dhugaa isaaniidha. Namni jedhu yoo dhibeetii fi qeen abbaa keessanii cufamuudhaaf deemu. Inni tuulamaan inni maccaa inni si koomaandoos abbaa keedha inni maccaa. Ati Oromoo. Ani Oromoo akkan jedhe kana ni beekte kana. Cufamuudhaatiif deemu. Nama cubbuu hin qabnu. Nama yakka hin qabnu. Nama fuula Waaqayyoo duratti guyyaa tokkollee cubbuu hin hojjenne. Daa'ima waggaa 5 gadiitu kun. Cubbuu hin qaban guyyaa tokkoyyuu yakka hin hojjenne. Fuula Waaqaa durattis isaan qulqulluu. Warri kun dhuman daa'imni waggaa 5 gadii hin dhume taanaan dugda kee duuba ilmi teessuma kee dhaalu hin jiru. Yoo booree qabaattan guyyaa harmanii kana sababeeffadhee kan inni isin biraatii barbaadu waa lama lubbuu lamaan qabdu namni yoo jiraate gaariidhaan tiyoorii asoosamu tarii yoo duute iyyuu gaarii ta'uu dandeessa baay'ee gaarii. Hamma lubbuutti yoo ittiin qusanne ta'e balbala abbaa kee cufamuuf deema. Maalan godhaa namni lubbuudhaan lafarra jiru waan gochuu qabu qaba. Yoo sodaatte irraati kanatti baay'een isin kabaja ulfaadha ani Daani'eel Gammada. Mee namni baraadha qabu akkamiin kan dhabeef garaan hin na'u. Maatii malee namuun dhalanne jaallate eenyumtuu rakkoon filanne. Carraasa bar hireessa hireessaatti gaabuu malee. Haadha qabdaafuu filtee sooratta haadha malee samaa dagatta. Abbaa qabdaafuu filtee uuffatta abbaa malee samaa dagatta. Namooti waan jedhan irra hin deebi'u. Dr. Suleen Atlaantaa jiraataa yeroo hundumaa otuu adda hin kutin sagalee uummata Oromoo nama ta'u an dhugaadhumatti baay'een isa galateeffadha. Gahaalleen goone jedhenni hundumti keenya gahaa hin goone garuu yeroo hundumaa sagalee ta'uu isaadhaaf fayyaa haa ta'u. Nama dhuma irratti argitan kara deemaa ani hin beeku garuu rakkoon biyya sana keessatti gaafa ta'u yeroo hundumaa bakka Oromoon rakkate hunda ga'a. Riskii fudhatee nama deemuudha. Har'as uummata keenya namni dursee ergamee qaqqabe isaanis bakka inni jirutti galatoomin jedha. Egaa Waaqayyos isaa eegu bakka inni deemu hundumatti kutataadha inni. Kanaafuu Waaqayyos yeroo hundumaa isa golbooba. Garuu addatti
nama Saaraa namoota baay'ee sichi kan nuuni ani isiniif maqaa dha'u keessa deemee gahee guddaa sagantaa kana irratti warra qabaatanii garuu Saaraa Qatar restaurant addatti nama dubbachuu barbaada. Saaraan imimmaan dhangalaasaa dubbatte namni sagantaa kana qopheessaa turre yeroo dhaqanii taasaan yeroo hundumaa boossee nu boossistii jedhu. Restoorantiin Oromoo baay'eetu jiru maqaan dhaa jedheera. Saaraa garuu waan adda ishee godhetu jira sa'ammaa kana. Yeroo nuti waan xiqqoo akka isheen nu gargaartuuf gaafanne akkuma warra kaan gaafanne. Isheen garuu meeqa barbaadduu nama meeqa nyaachisuu barbaadduu nuun jette. Nu galuuyyuu dide maaliif hin eegne jechuun akkaataa isheen itti nutti dhiyaattee tarii haguma ta'ee nyaata nuu dhiyeessitee bakka biraadhaas fuuneetti daballaa jenneetu kan nuti ishee gaafanne. 500 barbaadduu 700 barbaadduu jette. Lakkii Saaraa sitti baay'ataa inni namoota ishee dubbisan. Lakki natti hin baay'atu jette. Sana booda hamma barbaaddan natti himaa jennaan hamma barbaannu itti himne nyaata mana kana keessatti nyaatamee ammallee irraa hafee jiru Saaraan sharfee tokko nurraa hin fudhanne. $7,000 ol gatiinsaa kan isheen har'a baastee waa hunda qixeessitee horii anaaf kaffaltan sana daa'ima du'aa jiru dhukkubsatee rakkataa jiru haadha beela'aa jirtu ishiidhaaf naa ergaa jetti. Kana maal jettu Saaraadhaan? Eeyyee Saaraan Oromoo akka Oromootti waamichallee nuu goote. Bakka dhalootaa hin ilaalu kuni jette. An Saaraan eessa akka isheen taate dhugaa dubbachuudhaaf hin beeku. To be honest hin beeku. Garuu suuqii ishee yeroo hunda dhaqee biddeen gaarii toshitii achiin bitadha iddoo biraa dhaqee hin beeku. Qataariin yeroo waldaadhaa bahuutti gorra. Waaqayyo ganama akkasii kennee har'a irraa hafaa horii guddaa humna ishee itti dabaltee nu nyaachistee dachaa haa eebbifamtu jennaa kan warra kaanii akkuma hin jedheettan dhufaa isheen horii warra tokkoffaarra jiru gumaacha guddaa gochuudhaan as keessaa sichi kan ishee caaluun dhiba jechuu kiyya miti hagammaatti wanta nuti beennurra Saaraa dachaa walaa horu qabeenyi kee jennaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan sagantaan gargaarsa waldaan wabii machaa qopheesse ammas deemaa jira jechuudha. Sagantaan gargaarsaa ammas hin xumurre. Namoonni galma kanatti dhuftanii qaamaan argamtanii gargaaruu barbaadan ammas gargaarsa godhuu hin dandeettan. Kanneen kallattiidhaan gargaaruu barbaadan immoo lakkoofsa karaa ittiin gargaartan onlaayinii irratti isinii kaa'amee jira. Gargaaraa isiniin jennaa lammiiwwan rakkatan bira dhaabbadhaa isiniin jenna gama kennaan naga isinitti dhaabna.